koronaatiin yommuu qabamanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald J. Trump muummichi ministeera Kanaadaa Justin Trudeau taphataan kubbaa miilaa beekamaan dhalata Poorchugees Cristiano Ronaldoon faalleen dhibee kanaan shakkamuun qoratamanii bilis ta'an. Coronavirus yookaan Severe Acute Respiratory Syndrome gabaabinatti immoo COVID-19 jedhamuun beekamu dhibeen qilleensaaf tuttuqa qaamaatiin namirra gara namoota daddarbaa jedhan kun dhibee addunyaa weeraruu yookaan pandemic disease jedhamuun dhaabbata fayyaa addunyaatiin labsa. Bultii muraasa keessa Chaayinaa, Awurooppaa fi Ameerikaa weerar dhibeen kunin biyyoota Afrikaa hedduu keessa mul'achuu isaa dubbata. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald J. Trump coronavirus maqarra jijjiiruun Chinese virus yookaan vaayirasii Chaayinaa jedhaniin Chaayinaan immoo Ameerikaan nu miidhuuf dhukkub kan maqaa keenyaa yaamti jechuun dhukkubichi loltoota Ameerikaa gulseenee jechuun wakka cufaa fuduuf yeroo dhibeen kun addunyaa weeraruun ilmaan nama banaaf bobba dhabanii rakkachuu jiranitti warri addunyaa irraa humna gurguddoo qaban lamaan jechuun Chaayinaa fi Ameerikaan dubbii walitti dadarbachuun soda guddoo jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump erga fuul Twitter irra dhiyootan barreesse daandii qilleensa sabab dhukkub Chaayinaa miidhamsuuf gargaaruuf Ameerikaan qophii jechuun isaa dabri biyyooti fira Ameerikaa hundi dhukkub maqaa Chaayinaatiin yaamuun Beijing waan dalansiis fakkaata. Dubbii himaa ministeer dhimma Chaayinaa Geng Shuang Ameerikaan maqaa balleessa dhara Chaayinaa irra toofuu jirti dhaabdee rakkoo sabab dhukkubichaatiin biyyisii weeraruu jirti irra xiyyeeffachuu qabdi jechuun dubbate. Dhibee coronavirus amma addunyaa weerartan aana godhus walitti qabadhu namooti 198 ol yoo qabamanii kanallee keessa namooti 8 dhiyaatan laf dhugaa godaanu isaanii dubbata. Cufaa fuduuf dhibee addunyaa weerarte ilmaan nama harkaaf maqaa wallagachiif tanaan agoodus walitti suqunadutti Afrikaa keessa biyyooti 26 dhukkubichaa yoo qabamanii Itoophiyaa, Aljeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Senegal, Suudanii fi Soomalee dabalatee biyyoota Afrikaa hedduulleen dhibee kanaan rakkachuu isaanii dubbata. Such comments by senior US officials have infuriated. Of eeggannoowwan dhibee vaayirasii koronaaf godhamuu qaban. Harkoo fi sirriitti saamunaan dhiqachuu, tatamsa'ina dhibee kanaa hir'isuu fi namoota biroof of eeggannoo gochuuf afaan ofii ukkaamsuun qofa'uu yookaan attiffachuu, namoota dhibee kanaan qabaman waliin wal tuttuquu dhiisuu fi haala of eeggannoon guuteen kunuunsuu.